of keessoo fi ilaaluu danda'udha qaban. Akkamiin as geenye kan jedhu. Gama keenyanis gama federaalaatinis gama biraatinis maali waan kana kan beebbeechi. Sirriitti ilaalamuu qaba. Ejjennoon federaalizimii irratti hoggansi giddu galeessaa qabu waan kana beebbeechuu irratti karaa saaqee laata. Maaliif ilaalchi sirna federalizimii kana diignee olaantummaa uumuu dandeenya jedhu ifaan ifatti mul'ataa akka dhufe. Kabira Amaarri miidhaan irra gahaa jiraatu yoo jiraate maaltu irraa hir'ate wanni kalees qabaachaa ture kan irra dhabe maali? Aangoo dinagdee isaan malu isaan gitu dhabee jira openly haasa'uu barbaachisa. Maaliif qe'ee tokkotti deebi'anitti siyaasaa hamii fi komiitii irratti gad deebi'ee jira haalli deemu kun sirrii natti fakkaatu. Kanaaf hayyoonni Amaaraatis ofii jidduu isaaniititti haalli siyaasaa waggaa tokkotti geggeessaa turre kun ummata Amaaraatiif ummata Itoophiyaatiif bu'aadha moo gaaga'ama fida kan jedhu of gaafachuu danda'u qaban. Hoggansi Oromoo jirus akkaataan itti nuti siyaasaa gama sanii maddaa jiru kana itti ilaalaa jirru itti engage godhaa jirru sirriidha. Kana of gaafachuu barbaachisa. Baay'ee isaa waggoota darbe keessa waan haasa'eef baay'ee keessa deddeebi'ee nuti tuquun barbaadu. Kanaaf akka biyyaatti soo kataatu taate siyaasaan geggeessaa jirru ce'umsi geggeessaa jirru kun rakkoo keessa jira. Rakkoo kana keessa akka ba'u wantoonni waggaa darbe kana waachaa turre sun hojiitti hiikamuu qabu. Hiikamanii jiru kan jedhu laaluun barbaachisaadha. Dameen nageenya biyyattii keessattuu haleellaan humna raayyaa ittisa biyyaa irratti fuulleffatamee godhame kun laayyootti ilaalamuu akka hin qabne. Raayyaa biyya kanaaf humni walitti qabee jiru yeroo ammaatitti naannolee hunda keessatti nagaa kana eegsisaa jiru raayyaa ittisa biyyaati naannoo keenya dabalatee. Haleellaan raayyaa ittisa biyyaa irratti godhame kun security biyyattii daran laamsheessuudhaaf waan ta'eef kuni gara fuuldura akka hin deebine hoo akkam goona kan jedhu qaamonni nageenya biyyoolessaa raayyaa ittisa biyyaatiif poolisii dabalatee qorannoo gahaa marii gahaa qophii gahaa godhuu qaban irraa barachuu qaban yaada jedhamu qaba. Asirratti jeneraallee Wahaat durii tokko kan dubbatame jedhani carraa kana gara jijjiirraatti gara bu'a qabeessa tokkotti jijjiirrachuun hin danda'ama. Carraa kana amma uumame kana gara carraa gaariitti waan hamtuu amma uumame kana carraa gaariitti jijjiiruun hin danda'ama kan jedhu tokko akka dubbatanidha kan himamaa jiru. Ati maal jetta kana? Irratti hojjetame carraa guddaadha. Every crisis brings opportunity. Warra biyyaatti Amaarris hoggansi Amaaraa of keessa ilaaluudhaaf siyaasa populism baroota darbe kana keessatti ittiin deemaa ture sirreeffachuudhaaf sabboonummaadhaaf haaraa siyaasaan isaanii sabboonummaa Itoophiyaatiin deemaa kan turanii sabboonummaa Amaaraa kan sabaatti amma kan fayyadamuu eegalan. Mararaa guddina waan jedhu qaba. Sabboonummaa siyaasa sabboonummaa geggeessuun akka qeerransa yaabbachuuti jedhe bakka itti yaabbattu malee bakka itti buutu isa murteessa. Kanaaf kanallee keerfulii ilaaluu danda'u qaban. Nurraas barachuu qaban. Waggaa 50 sabboonummaa gubachaa sirna cunqursaa jalatti maddee as gahe bilchaate qaban. Waggoota darbe kana keessatti sabboonummaa Oromoo belbelchinee itti fayyadamne garuu saboota biraatiin osoo walitti hin buusin keessoo keenyatti rakkoo osoo hin uumin biyya osoo hin diigin sirna cunqursaa diigne sirna walabummaa uummataa uumuu dandeenyeerra. Nurraas barachuu qaban. Sabboonummaa nationalism akka humna nucleariiti. Humna nucleariiti. Sirna yoo itti fayyadamte ibsaa siif ta'a humna enerjii guddaa siif ta'a. Sirna yoo itti fayyadamte. Kan qofaa miti humna ittisaatis ta'uu danda'a. Yoo of eeggannoo malee safety malee kan itti fayyadamtu taate sis ollaa keetis balleessa. Kanallee sirriitti hubachuu danda'u qaban isaan. Akka diinaa qofatti nu ilaalanii olola farrummaatiin qofa ilaalanii deemuu osoo hin taane hiroo jirutti walirraa barachuu barbaachisa. Gama mootummaa federaalaatiinis waan tokko hubachuu qaba namni. Biyyi tun sirna federaalaatiin malee gara fuulduraa deemuu hin dandeettu. Amma booda olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu danda'u. Olaantummaan garee tokko biyya kanatti uumamuu hin danda'u. Kana jala muranii himuun barbaachisaadha.
signaling is very important politika keessatti Itoophiyaan kaleessaa deebitee dhufte hin deebitu sirnoonni kaleessaa sirnoonni cunqursaa kaleessaa sirnoonni olaantummaa garee tokko abadan gara fuulduraa deebi'anii dhufuu hin danda'an akka hin dandeenyetti gadi fageessinee awwaallee jirra tokko kun ifatti walii himamuu barbaachisa abdiin biraa akka hin uumamne lammaffaa ce'umsa keessa waan jirruuf waan yeroo hunda dubbadhu jira ilmi namaa uummanni bilisummaa barbaada ni qabsaa'as bilisummaa garuu nageenya wajjin barbaada bilisummaa argatee nageenya yoo kadhatu taate bilisummaa argatee lubbuun isaa lubbuun maatii isaa lubbuun qabeenya isaa nageenya qabeenya isaa gaagama yoo qabu taate yeroo hundumaa bilisummaa isaa san lafa kaa'ee nageenya isaa barbaada liberty and security goes together that nalmi nama security liberty keessa tokko filadhu jettee security filata biituun gara filannoo sanitti deemaa jirti kanaaf humna nageenya cimsuun keessattuu humna odeeffannoo cimsuun barbaachisaadha hiree kanatti akkuma reefu jeetti maddi rakkoo kana hundaa siyaasadha siyaasa naannoo Amaaraa siyaasa naannoo Itoophiyaa sirriitti gadi bu'anii fakkeessuudhaan wal sossobuudhaan osoo hin taane sirriitti gadi bu'anii dhugaadhaan wal amantaa uumuudhaaf karooraaf karaa waloo uumuudhaaf irratti hojjetuu barbaachisa. Kana EPRF akka filaddeefitti jidduu isaatti kan walgahii isaa muraasaa taa'ee ejjennoo kijibaa gadhiisee baasu kana osoo hin ta'in seriously taa'ee waliin haasa'uu barbaachisa. Hogganoonni fi hayyoonni saboota hundaallee waliin ta'anii waliin mari'atanii biyya kana waliin itti fufsiisuu barbaannu moo hin barbaannu yoo ka barbaannu taate haqa walii osoo hin dhiibin wal shakkiidhaan lolaaf walirratti osoo hin qophaa'in akkamitti deema kan jedhu mari'achuudha barbaachisa jechuudha. Kana mari'achuudhaaf amma hireensaa guddaadha. Humnoonni nageenyaa immoo humnoonni nageenyaa kaleessas rakkoo kan uume maxxantuu siyaasaa deemanii deemudha. Humnoonni nageenyaa professional ta'anii nageenya biyyaa birmadummaa biyyaa eegsisuu irratti of danda'anii cimanii ijaaramuu danda'uu qaban. Qondaalota waraanaatiif ergaa guddaatu godhame. Yeroo isaan ibidda dhaamsuudhaaf namni akka buqqaane hafaa jiretti hoggana eenyummaa nama sanii qofa miti. Hoggana raayyaa ittisa biyyaa irratti wanni mul'atame sun ergaa dabarsuu qaba. Biyya kanaaf raayyaan ittisa biyyaa hagam akka barbaachisaa akka ta'e mataa raayyaa ittisa biyyaa sana yoo ka buqqaasan taate kan rukutan taate raayyaa ittisa biyyaa kana laamsheessuu dandeenya jedhu irraa kan kaa'ame jechuudha. Kanaaf weak link kan jennuun rakkoon akkana yoo uumamuu danda'e projectioniidhaan akkamitti irraa kan jedhu raayyaan ittisa biyyaas nageenyis sirriitti irratti hojjetu qabnatti fakkaata. Gama biraatiin muummicha ministeeraa sabboonummaa Amaaraa yeroo ammaa kunaa guddataa dhufee jeneraal Asaminoo ajjeesuudhaani sana dhaamsuudhaa fi waan irratti aggaamamee jedhanii warri watwaatan illee jiru. Kana tokko gaafiin kanarratti maal jettaadha lammata immoo mee yeroo Baahirdaar fi yeroo tokkotti Finfinneetti wanti hamtuun lama yeroo tokkotti raawwatamtu haalli tikni biyya kanaa irratti yeroo akkamitti ilaalta? Odeeffannoo maalii qabaachaa akka turan isaantu beeka. Garuu haala naannoo sanii haala nageenya naannoo sanii qajeellotti hordofaa jiran jedhee nabdadha. Maaliif haalli jeneraal Asaminoo fi humnoonni achi jiran ittiin socho'aa turan. Lolaaf of qopheessaa itti turan. Damee tikaa biyya tokkootii dhiisi lammiileefuu ifa ture. Dhoksaadhaan godhama waan hin turaniif. Mooraa leenjii hedduu keessatti humna guddaa leenjisaa turan. San qofa osoo hin ta'in ideological indoctrination humnoota kana ittiin leenjisaa turan baay'ee yaaddeessaaf sodaachisaa ture. Ifatti televizyiinii dabarsaa turan. San qofa miti. Meeshaan waraanaa baay'een biyya kana seenaa ture. Miidiyaadhaan kilaashiin ammanaa shugguxiin ammanaa qabamaa ture. Harki 90 naannoo Amaaraatiin seenaa kan ture. 90% karaa naannoo Amaaraatiin kan seenaa ture. Daldala kana keessatti daldaloonni fi qondaalonni keessatti hirmaata turan jedhamee hamatama. Kana moodameen itti kan beeku yoo jenne hin jirru jechuudha.
waan kana to'achuudhaaf dameen tikaa maal hojjete rakkoon kun ifa baasee dasduraa ka ture takka naannoo Amaaraa keessatti takka naannoo Amaaraatii mootummaa federaalaa keessatti walitti bu'iinsi akka uumamuudhaaf malu nama tikaa ta'uu hin qabdu achi dhaabattee laaltee arguu dandeessa turte. Kana dhaabuudhaaf tarkaanfii siyaasaa akkamitti yaalame of deebi'ee qorachuu qaba jechuudha hoggansi. Tarkaanfii nageenya security measure akkamitti fudhatame maaliif saboonni naannoo Amaaraa baay'ee namni waan dubbannee qaba naannoo Amaaraa naannoo ummata Amaaraa qofa miti naannoo ummatoota afuriiti. Hizboota jedhanii wanni isaanii maniif sababa qaba. Naannoo san keessa ummata Agaw kan of danda'ee bulu jira, ummata Qimaant kan of danda'ee bulu jira, ummata Awwiitii jira, ummata Oromooti jira. San qofaa miti. Daangaa wal daangeessa. Argobbaanis jira. Argobbaanis jira kan of danda'ee jiru. Kanaaf haalli siyaasaa achitti dhiibamaa ture haala kalaqaaf uumama naannoo sanii kan miidhuu fi rakkoo mirga sabootaa jireenya lubbuu sabootaa irratti dhiibbaa godhutu godhamaa ture biyya keessatti. Kanarraa kan ka'e dhimmi sun kallattiidhaan federaala laallata ture. Federaalli jara qofaaf dhiisee yoo kalaaltaa dongora guddaa ture. Kanaaf dameen tikaa federaalaa waan kana sirriitti hubatee hubannoo hin qaban jechuun danda'u. Odeeffannoo numa qabu jedhee nabdadha. Garuu rakkoo kana hambisuudhaaf hojii maalii hojjetan? Sanii asoo irraa baratanii tokkoffaa waan kana karaa qabsiisuudhaaf tarkaanfii akkamitti fudhatame gara fuuldura rakkoon akkana naannoo san qofa osoo hin ta'in naannoo biraatitti illee akkana wanni maaltu hojjetame isaan irratti illee baay'ee quba keekuu nama rakkisa maaliif jiiguun jijjiirama keessa jirti sirni basaasaa biyya kana kan lammiilee shoror keessa ummata miidhaa ture mirga namummaa sarbaa ture waan ta'eef san diiganii humna tikaa biyyoolessaa kan dhiibbaa alaa miidhaa alaa external threat to'achuu danda'u kan internal threat laalee sirna federaalaa kan irratti aggaammii godhamu dhaabuu danda'u jaaruu irratti jijjiirama malaa jijjiirama namaa jijjiirama jaarumsaa caasaa godhuun waggaa tokko keessa gabaabaan turre. Kanaaf dameen tikaa biyyattii laaffatuun inevitable ture. Garuu wanni naannoo Amaaraatti ta'aa ture sun waan hagas mara sophistication guddaa gaafatu hin turre ifatti mul'ata ture. Kanaaf maaltu hojjetame? San caala waan damee tikaatiif waan damee nageenya caalatti humni siyaasaa maali kan hojjetaa ture? Waan naannoo sanitti godhamaa ture san to'achuudhaaf maaltu godhamaa ture? Humni siyaasaa naannoo Amaaraa, humni siyaasaa federaalaa maal hojjetaa ture kan jedhu miidiyaa irratti sun ta'in balbala cufaadhaan waan mari'atamuu qabudha. Waan ifaan ifatti waan beekuu qabna waan hubannuu qabna ittiin nu kan dhaggeeffatan taate itti himas turre wayi waachaas turre miidiyaa irraa callisne malee wayi waachaa turre. Kanaaf samii deebi'anii ilaaluun barbaachisaa fakkaata. Mee otoo fonqolchi kun kan milkaa'u ta'e akka biyyaatti biyyattiidhuma irrattu akka sirnaatti immoo sirna biyyattiin kun hordoftu irratti dhiibbaan fidu maal ture? Milkaa'u gowwummaa jira bara jijjiiramni kun qilleensi bubbeen fiddeen dhufne lafeedhaan jaarre bara dhiigaan fidne qoosaan akkasii hin jiru qoosaan mootummaan amma jiru mootummaa qabsoo ummataatiin dhufe kaameedha. Kanaaf qondaalota hoggansa mootummaa federaalaa ajjeesuudhaan biyya kana to'annee sirna abbaa irree sirna olaantummaa garee tokko finna jedhanii yaaduun is unthinkable. Kanaaf immoo qophii qabna kana beekuu qaba namni. Waan akkasii hin godhamu. Fonqolcha tokko geggeessuudhaaf geggeessanii nama tokko ajjeesanii fonqolchanii bakka san taa'uudhaaf qawween qofti gahaa miti. Tarsiimoo siyaasaa barbaachisa. Tarsiimoo hawaasummaa barbaachisa. Kana amma fedhames yoo qophaa'ame warra milkaa'u hin turre. Haa taatu garuu akka yaadametti naannoo Amaaraa osoo to'atanii jiraatanii mootummaa federaalaatiin walitti bu'uudhaan gaagaan uumamuu danda'a. Akka yaadanitti saara qofa osoo hin ta'in qondaalota biraa karoorfatan osoo fixanii jiraatanii gaaga'umsa uumuu danda'a magaalaa kana keessatti.
garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa bira jaarran hin yaadamu hin danda'amu kana assuraansii kennuuf hin danda'a abbaa fedheefillee hin danda'amu jeequmsi uumamuu danda'a gara wal waraansaatti seenamuu danda'a malee mootummaa amma jiru kana kanaan hundi beekuu qaba humnoota garasii dhufsanii humnoonni gara biraallee karooran lafa kaa'ameeti kan seename rakkoon akka ammaa kun akka uumamneef rakkoon Suudaanitti akka uumamneef itti yaadame best option jiru humnoota EPRDF keessa kanneen haaromsaaf bitamuu danda'an kanneen haaromsa geggeessuu danda'an institutionii jiru sirna abbaa irree jiru diigurra sirna abbaa irree jiru san jijjiiranii dildila ce'umsaa akka ta'uuf yaadameet kan lafa kaa'ame dildila ce'umsaa san cabsineedhaan deemuun dhufiitti jiguudha fida malee jijjiirama akkasiin fidu haa ta'u garuu akka yaadanitti utuu namoota baay'ee kan ajjeesan taate walitti bu'iinsa uumamuu danda'a sadarkaa keessattuu security biyyaa keessatti walitti bu'iinsa amma tokko uumamuu danda'a darbee garuu mootummaa fonqolchanii mootummaa haaraa munni tokko barbaadu jaaruun biyya kana keessatti hin danda'amu. Jawaar mee amma kan dubbannu akka xiinxalaa siyaasaatti Jawaar otoo muummicha ministeeraa biyya kanaati ta'ee yeroo rakkoo hamtuu ammaa kana keessatti tarkaanfiin jalqabaa fudhattu maal ta'a sila? Muummichi ministeeraa tarkaanfii sirriitti kan fudhate haala tasgabbeessuu qaba ture dura haala naannoo sanii humnoota federaalaatiin to'achiisuu qaba ture sammoota tarkaanfii siyaasaa fi tarkaanfii miidiyaa fudhachuu qaba ture waan sirrii fudhate waan inni godherraa waan ammas guddaa addaa wanni godhamu hin jiru haala given the circumstances haala qabatamaa biyyi kun keessa jiru irratti muummichi ministeeraa guyyoota muraasa kana keessatti haalli security kana maaneej gochuudhaaf ittiin deeman waan sirriiti wanni addaa kanarraa godhamu hin jiru ilaalchi siyaasaa wantoota san dura godhamuu qaban ka addatti godhamuu danda'an nuti jedhanii gara fuuldurallee tarii addatti wanni godhamuu adda ta'uu danda'an tactical choices garaagarummaa jiraachuu danda'anii guyyaa sadeen dabre kana keessatti wanni godhame waanuma sirriiti. Gaariidha egaa yeroo hamaa kana keessatti keessattuu dhaabbilee gara Oromootti deebinu dhaabbilee siyaasa Oromoo warra naannoo Oromiyaa bulchanis haa ta'u biyya kana bulchanii dhaabbilee siyaasa Oromoo dhaabbatanii maal gochuutu irra jiraata yeroo baay'ee dhaabbileen siyaasa Oromoo maal gochuutu irra jiraata jenna keessattuu immoo yeroo hamtuu kana keessatti maal gochuutu isaan irraa eegama waan silaa hojjechuun isaan irraa malu hojjetaatu jiru jettee yaadda? Inqisaasni waa baay'ee yaadatte bara 2016 dhumaatii irreechaa irraa kaafneeti ce'umsa fa'aa qophoofnu ce'umsa kanaaf karoora waloo haa baafannu humna harcaasuu osoo hin taane humna walitti itichaa adeemu jennee wayiwaachaa turre biyya alaatti illee konvenshinii adda addaa qopheessaa turre ergaas dhufnes baay'ee wayiwaanne baay'ee harkifatame warri paartii biyya bulchuutis haa taatu warri mormitootaa kanarratti harkifannaa guddaadha kan agarsiisan haa taatu garuu ji'oota isaanii kana keessatti wanni hojjetamaa jiru jira itti baasaa yeroo gabaabaatti waan mul'atu haa ta'u garuu paartileen hunduu hoggansi isaanii yeroo yeroodhaan walitti dhufee mari'atamaatti jira sadarkaa bilchinaa sadarkaa wal hubannaa guddaatu kan uumamee jiru yeroon we are late but it's always better late than never kanaaf anis namoonni biraas keessatti hirmaanne gargaaraa jirra isaanis akka durii caalaa mataa walitti qabachuudhaan qalbii walitti fiduudhaan hojii hojjetaa jirantu jira karoora waloo baasuu irratti hojjetamaa jira hedduu irratti dubbachuun barbaadu garuu waanuma gaariitu hojjetamaa jira ammas kan ta'uu qabu kanuma waan baay'ee isaa balbala cufatanii qopheessuu irratti tarsiimoo waloo akeeka waloo lafa kaa'aa deemuu irratti hojjetamuudha qaba hubannaan garuu gaarii barbaadatti fakkaata gaagamni akka ammaa kun kan nu agarsiisu injifannoon argame diigamuu akka danda'u gaagama kararraa maqamuu akka danda'u kan agarsiisudha komantireet akka jiru kan agarsiisu kanaaf wal jidduu keenyatti mari'achuunii fi wal hubannaan akka jiru ta'ee biyyattii keessattis hayyootaa fi hogganoota saboota hedduu wajjin walitti dhufuudhaan mari'achuu hojiin gara mootummaa naannoo Oromiyaatiin
hariiroo obbolummaa saboota ollaa wajjin godhamu cimee itti fufuu qaba. San bira dabree garuu hayyoota fi hoogganoota saboota biroo wajjin balbala cufatanii dhimma waloo irratti dhimma tarsiimoo gara fuulduraa irratti wal hubannaa irra gahuu barbaachisa. Kunis amma tokko eegalamee jira. Cimee itti fufuu saffisa dabaluu qaba. Gaariidha. Mee gara dhumaa irratti egaa yeroo Oromiyaa keessatti otoo kun kanaan jiru rakkoon kunis jiru iddoo tokko tokkotti rakkinni nageenyaa ni mul'ata. Sanarra sa'aanudha. Walumaa galarratti immoo naannoo kanatti amma ajjeechaa fi fonqolcha mootummaa aggaamameen wal qabate uummanni mootummaa mataa isaatiif deebi'ee immoo Jawaar Mohammaduu dabalatee aktiivistota irraa dhuma irratti immoo dhaabbilee nageenyaa kan waraanaa kan tikaa walumaa galatti uummata biyyattii irraa maal ta'e gama jetta? Waan tokko ifa ta'uu qaba. Kamiifuu mootummaan ce'umsaa amma kaa'ame kun itti yaadame itti karoorfame options hireelee filannoolee jiran hundarra best kana jedhameeti kan lafa kaa'ame. Electoral mandate hin qabu filatamee achi hin jiru. Popular mandate garuu qaba. Maaliif dhaabbilee siyaasaa laamshanii jiran irratti sirna san fonqolchuun gaaga'ama biyyaa fiduu waan danda'amuuf jedhameet itti yaadameet namni sammuu qabu itti yaadeet mariin guddaan godhameet mootummaan kun godhame. Hamma filannoo itti aanutti mootummaan kanuma. Qeequun danda'ama, gorsuun danda'ama, abaaruun danda'ama. Qawweedhaan fonqolchine jechuun uummata Itoophiyaa irratti lola labsuudha. Fonqolchuun osoo danda'amu mootummaa Ihaadeeg. Facaasuun osoo danda'amu Ihaadeegummaan akka itti fufu kan godhame fonqolchuun gaagama hamaa fidaa jedhamee wayyaa darbe. Akkuma naannoo Amaaraatti amma dhufe irratti. Kanaaf abbaan adeemsi Abiy Ahmed hin ta'iniif Ihaadeeg keessatti waan ta'aniif warri Ihaadeeg waan godhe walaa godhu. Garuu akka mormitootatti adeemsi Ihaadeeg amma keessa jiru Abiy keessa jiru yoo hin ta'iniif of gurmeessee of jaaree filannoo itti aanu irratti mo'atee mootummaa ta'uudha malee qawwee qabatnee garagalchine jedhanii deemuun biyya kanaaf yaaduu miti. Biyya kana dhabamsiisuudhaaf shira xaxuudha. Kanatti fudhatamuu qaba. An akka kiyyatti akka nama waan kana karoorsuu keessatti illee hirmaatetti akka nama umrii wayyaa kiyya waan kana irratti dabarsetti akka nama biyyoota hedduu itti gadi bu'ee ce'umsa biyyoota hedduu hamma zaatti qoratee tokkotti mootummaa amma jiru kanarratti qawwee fuudhanii ka'uun biyya kana diiguudhaaf, Oromiyaa diiguudhaaf, Itoophiyaa diiguudhaaf, uummata kana wal ficcisiisuudhaaf ka'uudhaan alatti ilaalamuu hin qabu. Haa obboleessa kiyya maan taane, tiruu kiyya maan taane mootummaa kana qondaalota isaas haa taatu, qondaalota isaas haa taatu, caasaa nageenya isaas haa taatu, qawweedhaan rukutuudhaaf ka'uun akka tarsiimootti gowwummaadha, doofummaadha. Akka namoomatti garuu shira biyya kana diiguudha. Kanaaf humnoonni siyaasaa biyya kana kamiyyuu yoo dhugaadhaan akeeka siyaasaa qabaatan, yoo dhugaadhaan gara fuuldura waan sirna amma jiru kun caalaa qabu caalaan hojjedhanii kan yaadan taate wanni guddaan isaan godhuu qaban of gurmeessuu, of jaaruu, biitituun filannoo ifaa walabaaf nagaa godhatte mootummaa dimokiraatawaa ummatoota bakka bu'u jaarratte wantoota seeraaf adeemsaa jijjiiramuu qaban bakka bu'oonni ummataa filaman sun akka sirreessan hiree kennu jechuudha. Ummataafis kan hundaamu abbaa fedhe maan taane abbuma fedhe haga fedhe haa jaalanne. Mootummaa naannoos haa ta'u, kan aanaas haa ta'u, kan gandaas haa ta'u, kan federaalaas haa ta'u, humnaan hin garagalcha jedhee deemnan isin fayyaduu fedhu isin balleessuudhaaf deema abbuma fedhe illee ta'e. Kanaaf carraaqqii gurguddaa godhaa kan jiru. Yoo bira keessatti qeeqamaa turre keessattuu anaaf Baqqalaan naannoo Amaaraa akkatti of hidhachiisaa jira isin immoo asii nama hiikkachiiftu nuun jedhan noo jenne. Oromiyaa keessatti kan hidhatee socho'uu qabu humna nageenya mootummaatii fi lammiilee mootummaan hayyama kenneef qofaadha.
abbaan qawwee qabatee oromiyaadhaaf fayyaduu barbaadu humna nageenya oromiyaatti makamuu qaba. Qawween naannoo Amaaraatti baay'achuu ishii ummata sanii balaa malee bu'aa hin qabdu jennee mormaa turre. Isin sodaatudha qawweetti amantanii maalii isin godhuu deeman jedhanii ololli godhamaa ture. Look at what happened. Disorganized violence is dangerous. State mootummaan means of violence irratti to'annaa qabaachuu baannaan biyyiin diigama. Ummata Oromootiif wannaan jedhu biliciciin warqii miti. Qawween sammuudhaan hoogganamuu qabdi malee sammuu qawweedhaan hoogganamuu hin dandeessu. Kanaaf humna hidhate humna nageenyaa cimaa garuu kan siyaasaa sirriitiin hoogganamuu barbaachisa. Kan siyaasaa sirriif qixa qabuun hoogganamuu barbaachisa. Ammas akkuma jedhetti naannoo Amaaraatti waan ta'e asuma mana Soggoo qofatti gad hir'isanii miti. Siyaasaa keenya sirreeffannu. Humni keenya kan hidhate siyaasaadhaan haa taligamu. Qawwee qabnu hunda humna nageenyaa jalatti bifa gurmaa'een bifa imaammataaf tarsiimoodhaan hoogganamuun lafa ta'uu barbaachisa. Saniin alatti dorgommiin qawweedha keessattuu qawween gartuulee adda addaa harka keessatti faca'uun naannoo san balaa inni irra buusee agarra jirra. Gama keenyatti illee wanni akkana akka hin dhufne of eeggannoo danda'uu barbaachisa. Joor Mahammad egaa yeroo keetiif hedduu galatoomii hangaaffiilee koo fixeera. Na hafe wanti jettu yeroo dheeraadhaaf egaa uummanni si eegaa ture gaaffiin nutti baay'ataa ture bilbila kaasuun nu rakkisee ture. Carraa kanatti fayyadamtee wanti hafe jira hoo jettee carraan sii kenna gara kiyyaan fixeera gaaffii. Hooggana siyaasaa biyya kanaatiif walaa dhaggeeffannu. Yeroo yerootti wal dhaggeeffatan. Muuxannoo akadeemiyaa irraa finne qabna. Gariin muuxannoo riphee irraa qabu fide qaba. Gariin muuxannoo bulchiinsa mootummaa keessatti hirmaatee fide qaba. Kana walitti finne cuunfinee yoo deemne saba keenyas biyya kanas ceesisuu dandeenya. Saniin alatti garuu abbaan aangoodha qabus aangoo koree jedhee akka itti kore san irraanfate yoo kan geeriseetu deemu taate abbaan riphee lolaa tures ani rolee kabiraattu aangoorra jira kanaafu miila jalaa dha'een aangoorratti baay'ee yaade hayyuunis amma bilisummaan dhuftee maaltu nan ga'e na dhageeffataan jiran jedhee nuufatee yoo callisu taate rakkoo dhumama. Hireen baay'ee dhufee jira biyya kanatti hiree baay'eetu dhufe. Learning process waan baay'eetu kan hin irraa barachuudhaan nu gargaaru baay'ee dhufe. Aktivistoonni keenya keessattuu kan Oromoo waan tokko hubachuu qaban. Gaafiin Oromoon qabsaa'eef hin deebine. Gaafiin Oromoon qabsaa'eef kan deebi'u garuu gaafa mootummaan uummataan filame dhufedha. Sanii asatti asiif asitti waa kukkutanii fiduu danda'an sanii alan ta'u. Priority number 1 ajandaan keenya guddaan kan ta'uu qabu. Akeekni guddaan kan ta'uu qabu. Humni keenyas ilaalchi keenyas dinagdeen keenyas hundi kan ta'uu qabu ce'umsa kana mirkaneessuu irratti. Yeroo adda addaa kan jedhetti biyya tana malkaa gamaa tabbaa irree sanirra gara malkaa gamanaa ta dimokiraasiitti ceessuudhaaf hojiilee galanii jira. Ootobisiin ce'umsaa dildila gubbaa jira. Wanni guddaan ootobisiin kun osoo nu fudhatee bishaantiin jigin gama ceesuu danda'udha. Kanaaf aktivistoonni keenyas hayyoonni keenyas waan barreessan irratti waan dubbatan irratti shofeer ce'umsaa kun akka nu barbaannu ta'uu danda'a. Saffisa nu barbaanne deemuu dhabuu danda'a. Hollachiisuu danda'a. Garuu kufaatiin ootobisii kana shofeerchi qofa osoo hin ta'in hunda galaafata. Kanaaf waan barreessuun irratti waan dubbannu irratti hamma danda'ametti waan ce'umsa kana bakkaan gahu irratti hojjetamuu qaba. Biyya kana keessatti keessa mootummaatis ala mootummaatis warra sirriitti hubatu qunnamtii gaarii warra qabu keessaa tokko nan beeka. Kan hoggaan jedhu waan hin beeku irraa ka'eetu. Kanaaf keessattuu akka saba keenyatitti wanni yaalamaa jiru jira. Kaleessa Oromoon bilisoomuu hin danda'u. Qabsaa'ee bilisoomuu hin danda'u.
ofii wal fixaa saba biraa fixaa kanaafuu bilisoomuu hin danda'u tokkummaa hin uummatu hooggan of keessaa baasuu hin danda'u har'ammoo Oromoon aggaxaamii wayitiin akkuma hireetitti carraa wayii lootoriin takka yookiin mana muraasa irraa utaaltee harka buute kanaafuu biyya kana bulchuu hin danda'u ofii wal fixaa saba biraatiin wal fixaa tuffii jedhamutu kan deemaa jiru Oromoo keessa namni haga Abiy Ahmed humnoota kana gammachiisuudhaaf xaaree hin jiru. Saniin garuu ilaalamu Abiy akka Oromootitti ilaalama. Yeroo adda addaa kan jetti baay'een qeeqee namicha Misraa. Garuu isa kuffisuudhaaf kan yaalamu Oromoo kuffisuudhaaf waan yaalamudha. Saaraan baay'ee way walakkaan isaa Amaara beeki. Ajaa waraana Abiy Ahmed waan ta'eef kan rukutame waan biraatiif miti. Ajaa waraana ce'umsa kanaa waan ta'eef kan rukutame. Aggaamii nurratti godhameera kun salphisuudhaaf, xiqqeessuudhaaf aggaamii godhameera. Akkanatti kan laalamuu qabu. Nuyi ammoo xiqqaanne haleellaaf aggaamii gadoo akkasii keessa galuu hin qabnu. Akkuma kaleessa qabsaa'anii biyya bilisa baasuu hin danda'an of bilisa baasuu hin danda'an tokkummaa ummachuu hin danda'an sanatti tokkummaa sibiila cina tarsiimoo mataa isaa naannesse saffisa isaa raajeffachiiseen jijjiirama finne bilisummaa har'a manuu keessatti fayyadamee keessa dabree keessatti fincaanaa jiru kana uumuu dandeenyetti ce'umsa biyya kanaa immoo mirkaneessuu danda'uu qabna jechuudha. Ufiifis saba biraatiifis nuufis warra butuffatuufis of kabachiisuu kan dandeenyu waan hojjennu yaadaan tarsiimoodhaan wal hubannaadhaan yoo deemnedha. Chaalenjiin amma dhufaa jiru kun chaalenjii hoggansa Oromoota irratti dhufaa jirudha. Kalees Baardar Raayis Maqalee Raayis ergaan jiru kiliiriidha. Kana moo yoo dhaggeeffanne sammuu qabna. Biyya kana uleedhaan bulchee jira namni maayyimiin adda addaa. Qawweedhaan bulchee jira. Uleen tureen irraa kufee jira. Nuyi garuu baalaansii bifa ta'e. Sammuudhaan hoogganamuudhaan akkuma sammuudhaan hoogganamnee as geenyetti sammuudhaan yaadan bilchinaan bira dabannee argamuudhaan bakka barbaachisaa ta'etti garuu sammuu san uleenis gargaarsifachuudhaan sirna dimokiraatawaa federaalawaa walqixxummaa saboota tokkummaa biyya kabaja lammiilee hundaa uumuu danda'u argamsiisuu irratti jirra. Kana fashaleessuudhaaf kana laaffisuudhaaf kana gufachiisuudhaaf warri nun jaalanne warri nu tuffatu warri of tuulummaan guutame wuxxifachuu hin dhiisan. Kan mo'amnu garuu cimina isaaniitiin osoo hin ta'in laafina keenya qofaati. Kan mo'amnu gammummaa isaaniitiin osoo hin ta'in gowwummaan keenya yoo jiraate qofaadha. Kan mo'amnu dursinee karoora baafanne wantoota ta'uu malan dursinee predict goonee irratti qophaa'uu qaburraa malee humni fedhe qawween fedhe humaa fiduu hin danda'u. Dammaqanii caalatti hojjetanii caalatti yaadanii caalatti gurmaa'anii yoo deeman yeroo hunda injifataa deemuu dandeenya. Kanaaf hiree kanatti namni keenya hundinuu kan ani dhumarratti jechuu barbaadu olola har'a Amaaraa hin barbaachisu. Wallo irratti kan duulame amma duras dubbadheen jira. Ammas kan duulamu nu keessatti saba Amaaraa jiru walitti buusuu barbaadan. Garee adda addaa kana barbaadu jira. Nuyi uummata Amaaraa wajjin rakkoo hin qabnu. Uummata Somaalee wajjin rakkoo hin qabnu. Abdiileen deemnan nagaa uummanni uummata Somaalee wajjin. Naannoo kamittuu maraataa akka abdiilee nu fixuu barbaadu ofirraa dhaabna. Sabaan garuu walitti buuru. Nuufi uummanni Amaaraa utubaa lamaan biyya kanaati. Olaantummaa garee tokkootis hin hayyamnu kan keenyatis uumuudhaaf hin carraa'inu
walqixxummaa namu akkaataa baay'ina isaatiin akkaataa gumaacha isaatiin aangoo diinagdee waliin hiree sirna federaalaa dhugaa jaaree haqa keenya kabachiifannee ormaa kabanyee lammii nu keessa jiru ammannee isaanis lammii keenya isaan keessa jiru akka hammatu godhannee ce'uu qabna jechuudha. Kanaaf dogongora hayyoonni hogganoonni amaaraa hojjetan irraa barachaa gorsa obbolummaa laachaa fi gama arrabaaf xiqqeessuutti osoo hin cehin maaliif nama xiqqeessuudhaaf deemne ofii xiqqaachuu dhufu osoo hin cehin nurraa muuxannoo keenyarraa akka baratan sabboonummaa akkamitti maaneej goone akkamitti kunuunsine akkamitti boo'a sirnaa itti goone Oromiyaan magaalaa biyya sabaaf sablammootaa taate sabaaf sablammuun tokko osoo hin tuqamin jijjiirama akka finne akka nurraa baratan hiree kennaa fi immoo dogongora isaan uumaa jiran irraas barachaa biyya waloo isaaniifis nuufis hundaaf taatu jaaruu irratti fuulleffachuu barbaachisaa kanuma kan mamma kan barbaachisu. Gaara dhagaa Jawaar Mohaammed ibsa bal'aa har'a dhuftee nuu kenniteef hedduu galatoomin jedha. Egaa akkuma gaafii uummataa yeroo yerootti as baatee akka ibsa kennitu abdiin qaba. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenyatiif dhaggeeffattoota keenya mariin Jawaar Mohaammed wajjin goone kanarraa kanumaan raawwata.